Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Hinaatubee akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kooti galata Waaqayyo hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qabaa. Egaa har'a qophii xiqqoo takka akkuma beekamsiniif qabadhee dhufee jira. Qophiin ani isinii qabadhee dhufellee waan xiqqishuu waanan dubbiseerraa waanan hubadheerraa wanta isiniifis anaaf fayyade tokko isin fayyada jedhee waan yaadeef wanti ani argadhee isiniifis ni ta'a jedhee waan yaaduuf isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa obsumaan aga xumuraa na dhaggeeffachuun amala keessan isiniif haa ta'u isiniin jecha laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan immoo hiriyoota keessaniif qooduudhaan akkasuma waan beeknu waan arganne waliif haa qoodnu isiniin jechuun jaaladha. Egaa gamanumaan gara qophii kiyyaatti isin dabarsee tanan walitti deebina. Turtii gaarii. Amaloota hiriyaa sobaa. Yeroo waa sirraa barbaadan qofa sitti haasa'u. Gaafa ati barbaaddu hin argaman. Gaafa ofii si barbaadu malee. Gaarummaa kee akka gowwummaatti ilaalanii sitti fayyadamuu barbaadu. Gaafa waan barbaadan sirraa dhaban siin oolu, si cufu, amala sitti jijjiirratu. Milkaa'ina keetitti hin gammadan. Akka ati isaan dursitee milkooftu hin fedhan yookiin milkaa'ina isaanii sitti odeessanii akka sitti dhaga'amu godhu. Yeroo hundaa gadi si qabu. Bifa keetiin amala kee qeequ. Filannoo kee akka jibbitu si godhu. Walumaa galatti akka gadi aantummaan sitti dhaga'amutti si godhu. Isaan malee akka faayidaa hin qabne akka sitti fakkaatu si godhu. Yeroo siif hin kennan, si dhaggeeffatan, rakkoo isaanii akka dhaggeeffattu barbaadu. Yeroo hundaa negatiividha. Of jaalatu amala isaanii hin beektu. Ni jijjiiramu yeroo hundumaa sababa baay'isu gaafa ati barbaaddu. Si to'achuu barbaadu waan uffachuu qabdu, nyaachuu qabdu, eenyu waliin akka dubbachuu fi deemuu hin qabne sitti himu. Yoo nama tokko jibban atis akka isaanitti nama sana akka jibbitu barbaadu. Akka ofiif jedhanitti si jijjiiruu barbaadu. Wanta jaallattu akka jibbitee kan isaanii jaallattu si gochuu barbaadu. Jibbaa fi oduu sobaa facaasuu waa'ee nama biraa kana jechuun sirrattis akkanuma dubbatu. Waa'ee kee deemanii haasa'uu jechuudha. Isa ati iccitiidhaan itti himte si duuba deebi'anii odeessu. Dafanii sitti mufatu, dafanii sitti hin araaraman. Yeroo hundaa siin dorgomu. Yoo ati wanta haarawaa takka hojjette isaanis ni godhu. Yoo siin dorgomuu hin dandeenye wanta san akka ati jibbitu si godhu. Siif waa baay'ee akka ta'an tola akka siif oolan sitti himu yookiin duuba odeessu. Akka ati isaan malee nama biraa hiriyaa godhattu hin fedhan. Fayyadamuu fi jaalatamuu. Namichi wayii osoo konkolaataa isaa miicuu mucaansaa waggaa 6 dhagaa fuudhee cinaa konkolaataa hooqee sarara itti uume. Aaretu harka mucaa qabee baay'isee reebee akka miidhaa jiru hin hubanne ture.
Mucaan hospitaala geessanii qubni caccabuun mucaan quboota harkaa hunda dhabe. Mucaan yommuu abbaasaa argu ijasaa imimmaaniin guuteen qubni koo yoomnaa fayyaa jedhee gaafate. Namichi nahee waan dubbatu wallaalee achi deebi'ee konkolaataasaa deddeebisee dhidhiite. Gocha isaatti baay'ee miidhame. Konkolaataasaa fuuldura taa'ee isa dhodhoksee ilaale. Mucaansaa abbaa sin jaaladha jedhee barreesse. Guyyaa itti aanutti namichi of ajjeese. Aarii fi jaalalli dhuma hin qabu. Jireenya bareedaa fi jaalalaan jiraachuuf isa lammaffaa filadhu. Wantoonni ni fayyadamu. Lammaffaa namoonni ni jaallatamu. Garuu rakkoon biyya lafaa har'aa namoonni ni fayyadamu. Wantoonni ni jaallatamu. Bara kana wantoota kanaaf iddoo haalaan wantootni haa fayyadamu. Garuu namoota haa jaalallu. Yaada kee ilaali, isatu jecha ta'a. Jechoota kee ilaali, isatu gocha ta'a. Gochoota kee ilaali, isatu bartee ta'a. Bartee kee ilaali, isatu amala ta'a. Amala kee ilaali, isatu dhuma jireenya kee ta'a. Kana yoo nama biraaf dabarsuu dhiifte badiin uumamu hin jiru. Yoo dabarsite garuu jireenya namaa tokkoo jijjiiruu dandeessa. Hariiroo ija kee lamaanii beektaa? Yoo wal faana libsattu wal wajjin socho'u. Wal faana bu'u, wal faana waa ilaalu, wal faana junuunfatu. Haa ta'u malee wal hin argan. Hiriyyummaan akkana haa ta'u qabu. Jaalalli garraamidha, obsaadha, danda'aadha. Jaalalli dhugaan darbannaa xiqqaan kan addaan ba'an osoo hin taane haalli kamiyyuu kan addaan nama hin fageessinedha. Jaalalli miidhaa miti. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota koo qophiin ani isiniif qabadhee dhufe dubbisaa armaan dura dubbisaa ture jechuudha. Egaa akkanan irraa hubadhetti amaloonni hiriyaa sobaa kan kana fakkaatan jechuudha. Wanti isaan mul'isan jechuudha. Gammachuu kee akka hin barbaanne akkasumas immoo isaan of malee akkasiif hin yaanne gammachuu kee akka hin barbaanne akkasumas immoo yeroo hunda waan ati hojjettu wajjin siin dorgomuu akka barbaadan akkasumallee namoota isaan si faana akka ati faana haasoftu isaan siif heeyyaman malee akka ati faana hin haasofne akka ati faana hin deemne akkasumallee waan ati nyaattu waan ati uffattu waan ati dhugdu namoonni akkasitti siif yaadan yookaan waan isaa siin jedhan hunda qofa akka raawwattu si godhan. Hiriyoonni akkanaa hiriyoota sobaati jechuudha. Hiriyoonni fedhii kee daangessan, kaayyoo kee daangessan, kaayyoo isaanii malee kaayyoo kee hin beekne jechuudha. Waan ofii isaanii karoorfatan malee karoora kee hin beekne. Of biratti immoo akka waan guddaa siif godhanii wayiitti yaadanii yeroo baay'ee dubbatu si duubas jechuudha. Egaa kun amaloota hiriyaa sobaati. Egaa warroonni hiriyaa sobaa amaloota akkanaa irratti argitan hiriyaan kun hiriyaa gara fuulduraa akkasiif hin taane yeroo rakkina keetii akkasiif hin taane harrumarraa hin beekuu qabda jechuudha. Hiriyaan gammachuu isaa malee gammachuu kee hin beekne, rakkina isaa malee rakkina kee hin beekne, kan of malee siif hin yaadne gonkumaa hiriyaa dhugaa siif ta'uu akka hin dandeenyedha jechuudha. Egaa inni lammaffaa immoo jaalatamuu fi fayyadamuu jechuudha. Yeroo baay'ee
jaalachuurraa fayyadamuu kan fayyadu nu filachiisa jechuudha. Maaliif jennaan fayyadamuu barbaadu waan ta'eef namoonni hedduun faayidaa isaaniitiif jaalala isaanii daangessu jechuudha. Kana jechuun akkuma namichi osuma konkolaataa miicaa jiru mucaan isaa konkolaaticha san sarara itti baasee jennaan mucaa san tumee mucaa isaa dhala isaa tumee haga mucichi miidhaan irra ga'ee quba dhabuu haga ga'utti jechuudha mucaan kan miidhame. Egaa deebi'anii immoo balleessaa ofiitti gaabburra yeroo jalqabaa maal akka hojjechuu barbaadanii fi wantootarra nama akka jaalachuu qaban beekuun barbaachisaadha jechuudha. Inni amma qabeenya isaa filatee mucaa isaa san miidhee miira keessa galee mucaa isaa san miidhee jira jechuudha. Booddarra mooyyuu gaabbee maaliifan akkas godhee jedhee lubbuu isaatillee dhabee jira. Wantoota godhuu barbaannu kamiyyuu itti yaannee yoo goone wantoota dubbachuu qabnu kamiyyuu itti yaannee yoo dubbanne boruuf nu gaabbisiisan jechuudha. Dhalootaaf waan gaarii yeroo dabarsine boruuf gaabbii miti jechuudha. Boruuf jireenya malee du'aa miti jechuudha. Egaa wantoota goonu hundumaa itti yaannee haa hojjennu. Akkasumas waan arganne waan nu fayyade tokko hiriyaa keenya faaqoonnu walii faaqoonnu. Egaa akkuma agartuun hariiroon agartuu lamaanii waliin arguu waliin dunuunfachuu waliin boohuu haala kanaan hariiroo isaanii waliin jiraatan nutis hiriyyummaan keenya akkasaa ta'u. Egaa haga addunyaa kanarra jirru waliif haa dhukkubsannu waliif haa yaannu walirratti sharrii yaaduu dhiisne waliif haa yaannu. Wantoota mooyyuu nu hatan addunyaa kanarratti jechuudha jaalala nu jalaa hatan jaalala isaanirra jaalala isaanii gadi goonee akka jaalala immoo jaalala jibbinee wantoota fayyadamuu kanneen akka maallaqaa kanneen akka fakkeenyaaf akka amma abbaan makiinaa isaa caalchifatee ilma isaa tumee ilma isaa qaama hir'uu godhee hambise jechuudha. Wantoota akkasii kanarraa of haa eeggannu jechuudha. Dursinee nama filachuu qabna. Namoonni immoo jaalala wantoonni immoo itti fayyadamna wantoonni wantoota waan ta'eef jechuudha. Egaa qophiin kiyya har'aa kanuma fakkaata. Waan afaan turtaniif ulfaadhaa. Nagaan naa turaa. Iddoo dogoggora kootii dhiifama naaf godhaa isiniin jechaa nagaan naa turaa. Baay baay.